raga fadhine jirru wallahi. Keenyu gaafadha. Daawwattoota qaban Waaqa. luga ashama harka fuudhee Ashama harka fuunee daawwattoota keenya jirtu nagaa keessanii. jirtu nagaa keessanii daawwattoota keenya wayitoo mul'achaa hin jiru. Akkana taa'uu laata jirru. Iddoo sisitoo. Har'a nama wayii biratti argama. Intala kana ladoo yaa ogummaashis yeroo barbaadeetanii jechuudha. Channel kooti faaraa warra taatan subscribe godha. Garuu ani mul'adhu. Mucaan xiqqoon jala fakkaata. Channel kana faaraa warra taatan subscribe godhaati. Nutti makamaa isiniin jenna. Intala kana bira dhufe har'a. Ogummaa ishii siniiruudhaaf jechuudha. Ogummaa shurrubbaa akkamitti akka hojjetamu siniiruudhaaf dhufne. Warra biyya Arabaa jirtanis immoo akkamii yoo gallee mana mataa yoo bananne nu hawwaadhaa jechaa turanii jechuudha. Gaaf tokko viidiyoo waraabessi gadhiisee ture. Gaaffiisi gaafachaa turanii. Shurrubbaa shurrubbachuun feeraanis garuu daandii gubbaa waan jirruuf makiinaan sagalee eenyu ta'aa jira. Dirra. Taasisa iqaamaati. Warri nu hawwaadhaa jettan isin hawwaadhaa. Nagaadhaan koottaa. Biyya Haga dammoo hojjetan. hawwaadhaan hin jiru. Koottaa hin hojjennaa walumaan. Eeyyee hin hojjennaa koottaa isiniin jettu. Maalli mul'achuu noo didee? Dirroo bichaa fayyada mul'ataan hin mul'adhu. Sayyuu isin biratti gurraacha. Fuula mucaa bareeddoo kanamma fuula dhoskee maaliin waraabame amma? Anas shurrubbachuu dhufe kun argitan. Anas na shurrubba. Sina waaxaay anis nan galaa jechaa jiru jechuudha. Sin gallee mana mataa banannaa jechaa turanii jechuudha. Nagaan koottaa sina waaxaan hojjettu biyya keessa irratti jechaa jirti. Maqaan ishii immoo Dirroo jedhamti. Dirribii. Ila doa ini mana namare mata namare ani mulunane si wajini nanjira shin si wajini nanjechaa jirti bakka wajini nanjira ni sinan dubbadhu kana fakkaata shurrubbaa koottaa hojjetadhaan shurrubbachuun dhufe Koottaa achitti immoo na hawwaadhaa yoo jettanis banaan waama hin dhufnaa. Winis nu fudhadhaa iddoo hawwaadhaa ittiin hojjenna wal bira jirra ogummaas isin barsiisaa. Waan beektanis hin barsiistu. Ishiinis waan beektu sin barsiisti. Mitiire. Maan nammati kan dhaa jirtu. Shindirribii. Shindirribii jedhama. Nuti. Shindirribii jennaa yookaan duratti amma maqaa yoo jijjiirame hin beeknu malee. Maal jijjiirama amma sanuma. Kottaati hojjetadha. Mataa shurrubbaallee hojjetti. Meekaappii kanas hojjetti. Mucaan baay'ee gobaziidha. Cimtuudha jechuudha. Gaaf cidha keenyaas nu hojjetti. Nu hojjettaa darru. Ganaan heeruma. Diaspora wayii xabbasee hin jira. Diaspora miti waan naan sammuudha. Sammuudha. An diaspora maletti neeru. Waan sammuu qabu malee. Diaspora maletti neeru bakka. Amma singiliidhaan. An singilii ni hoyyuu qote. Nambeettu moo? Ani yoo mandabiliidha siin jedhe. Yeroo kan daandiirra deemuun hundumtuu garaan borci bayoo jira. Borci bichaa maal inni ijoollee. Ani illee borci baasee jira. Nyaatuun gabbanne maal ilaalte borci kun argina. Waan nyaata mul'isuun gaariidhuma akka. Waan nyaatanii nyaattuun gabbanne ta'uunis sirrii miti. Nyaattuun gabbanne ta'uunis sirrii miti mitiidha. An buskuutii ban nyaadhe buskuutii bismaa. Borci nama baasa buskuutii. Qoosi hafe. Qoosaa miti. Kana
Dirroo haasa'e jedhan as xaxaadhe dadhabe. Waayee maalii haasa'u? Sutum jee itti daddarbadhu. Yaada qabdanis immoo nuuf hira. Nu gorsuu nu jajjabeessuu nu bukkee dhaabadha. Wanta nuti balleessin irrattis immoo gorsa nu laadhaa isiniin jenna. Maamila jechuun wal jajjabeessuudhaan wal sirreessuudhaan kan wal bukkee dhaabbatudha. Isiniin jedha ijoollee keenya. Yaada qabdanii nu jajjabeessaa. Laayikii illee tuqaa isiniin jechaa jirti. Laayikiin faayidaa qabdi. Laayikii nu tuqaa. Garuu sirrii miti maanni viidiyoon koo. Na gurraachesse maanni ijoollee nama gurraattiidhaan maqome. Kuni sama waraabama. Nama jettee sama waraabama. Maal akkam keessaan kutaa? Kana amma sirriirra jira. Ani sarara lakkaa ittiin bareedee baay'ee jechuudha akka dirroo akka na bareechitu gaan hin beeku. Na bareechita shurrubbaan har'a hojjette kan biyyarra hin jirre na hojjettanaaf. Safaanii fi funyaan qabu. Safaaniin dubbatu. Kan fuunfatu kan dubbatu. Safaan qabuun hojjetadha jechuudha. Sila soo wiigii noo naannee yamamu. Wiigii gaaf tokko ciccitaa isaa fidee dhufeetanii ciccitumsaa itti hojjechiifadhee galee narratti iddoon ciisutti narratti ciranii jechuudha. Nama gochuun qabu wiigiin akkan hojjetadheen bareenneef. Yoo miidhagdees yoo fokkistes isuma jalaayyuu. Nattaafuu bareenni kalees eengaddame kalees affeessu dhabe miti aaree galee kan jechuudha eengaddamoo wiigii kubbetanii wiigiitti qaxxaladha jechuudha masitti. Sun dhugumaate wiigiitti qaxxaladhee jechuudha mataan na dhukkuba achumaan. Kunis jaajatamii jaha ofirraa fuudhi naan jedhan mana keessatti jechuudha. Kanaaf kan keenya mana keenya keessatti wiigiin jaajatamii jaadha waan jedhamuuf hin keewwatamu jechuudha. Mana nu rabbashaa jedhu. Illee sirriidha garuu jaajatamii jaha fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaa jiran fa'aatoo qorannoo irratti gaggeessanii humaneerii. Humaneeriin maaliin hojjetama eessaa dhufa jedhanii osoo sarchi godhanii dhabdii qo'atanii baay'ee waan nama jibbisiisudha. Kan illee ofitti gochuu hin qabnedha. Sun immoo miidhaa akka qabu beekamaadha. Ani garuu isatti dhaddarsuun dhuguma mataan na dhufu. Isa kamiyyuu gaafa fayyadamu kan fakkeenyaaf qalamii dibadhu qeensa keessaa ta'uu mataa keessaa ta'uu waan tokko hin dibattame ta'e akka amantii keetiitti jechuudha. Yoo ortodoksii taate basmaa Manfas Qidduusitti yoo pheenxee taates Yesuus hin jettan akka amantii keetiitti ifattee dibachuu yookaan fayyadamuu dandeessan. Maaliif wantoota miidhaa qaban baay'eetu jira. Sirru. An akka chaappistii garuu harkaan of jira. Qeensa keellee kan amma anuma fakkeenyaaf dibadhee argeera. Qalamii qeensa namarraa quncisu argeera. Qeensa namarraa quncisu? Dhugaa rabbii. Qeensuma kee kan akkatti fagaarra. Garuu sun akka sirrii hin taane beeki. Chaappistiikiin qaysiriin hojjetamu jira harkaanii jechuudha. Ani isatu bareeda malee kunoo bilqaaxitti naqu ishiin bareeda waan jettu. Garuu kan kunoo akkatti isa diimaa sana dibatan sirrii miti. Inni dhiigarraa hojjetama dhugumaa sobaallee hin beekan. Diimatee fi addaatee yookaan gurraacha isaa biichaa osoo hin taane walumaa galatti mirtiin biyya alaatii dhufu kuni xiqqooshii rakkoo qaba. Uffanni illee jechuudha uffata illee gaafa bittu yoo ilaalte uffanni laayitii dabarsu tokko tokko jira. Gaafa laayitii isaa ilaaltu jawwee afaan irraa bana. Sirruma argee beekan kan. Ani shurraabii si'a sadii irratti barreeffame si'a sadii moo afur? Si'a sadii miti irratti barreeffame baasee dhufeera. Dubaayitti jechuudha. Viidiyoo isaa yuu qaba. Ijoolleen bittee galchite gubi naan jedha nafuun isaaniitii kan namaa fidda ijoo ennaan gubii naan jedha bichaa. Hin beekan isaanuu zimmeanii sun fayyadamu jechuudha. Yeroo tokko zimmeennee yeroo fayyadamnu miidhaa qaba. Innaa uuman weerii moo uuman weerii jettanii wiigii ani hin beeku maqaa isaayyuu. Inni rifeensa uumamaa jechuudha. Yookaan uumaneerii. Uumama miti.
nan tolcheedhaan illeeti. Himaneer jechuun yaa rifeensa uumamaa jechuudha. Garuu hindirraa dhufaa yeroo tokko immoo kan jedhani mataa hindirraa ciramee dhufaa. Jechuun mataa isaanii sanatti waadaa akkamii akka galanii kutan beektaa? Aangoo akkamii akka irratti qaban beektaa? Sun miidhaa guddaa qaba. Akkas jedha. Umuriitti mursiisan qabu an ka mataan isaanii dheeraa waan ta'eef. Sanagaadha waadaadhaaf. Waadaan ittiin galan immoo waaqa tolfamaadhaan. Waaqa tolfamaa. Horiitti sangaatti waan amallakaniif sangaatti isaan kan baay'een isaanii kan waaqeffatanii jechuudha. Viidiyoo irraa argaa jirra. Kanaaf of eeggannoo goonaa isiniin jechuufanii wiigii nuti hin jaalannu akkana jedhu yeroo baay'ee daawwattoonni keenya ya daawwattoota koo ergaa dirrooti kun. Isiniin jennaan agaatti turaa laayikii tuqa waan jettu qabdaa dirra. Isinillee waan jettan yoo qabaattanii akkuma dura isiniin jedhee koomentii nuuf kaa'uu dandeessu. Gorsaan illee nu bukkee dhaabachuu dandeessu, nu jajjabeessuu dandeessu. Like, share gochuun immoo follow gochuun immoo adaraa isiniin jenna. Subscribe dha kun. Subscribe godha. Isti subscribe nani sirreessa hin jedhu natu kun. Subscribe godha. Isiniin jenna. Nagaatti turaa turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan oola. Yeroon immoo shurrubbaa ko shurrubbadhee babbareedee isa faani funyaan qabu isa gurra qabu isa dubbatuuf isa dhaga'uuf isa fuunfatu hojjetadha jedheera. Innaa isa hojjetadheni isin agarsiisamoo jechuudha. Deebinee walitti dhufna viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u laayikii tuqaa isiniin jedha. Nagaatti turaa. Ciao. Bye bye.